Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam jirtu? Har'a amajjii 13 bara 2016 Tibbanaa fi mala jireenyaati qophiin har'aaf qabnu. Tibbanaa keessatti guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan biyya Hoolaand keessatti amajjii 9 kabajamee isiniif dhiyeessina. Mala jireenyaa keessatti fincila Oromoonni bara dheeraadhaaf gaggeessaa jirurraa faayidaan akkamii akka argamaa jiru ilaala. Akkuma barameetti kan dursa dhiyaatu oduudha. An kanan isin keessummeessu Ayyaantuu Dameeti. Amma gara oduuttan isin dabarsa. Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya oduu isaati kanaaf qabnu isin dhageessisaa naabasaa waqti jiraati. Koreen gidduu OPDO walga'ii atattamaa guyyaa 3 fadaamaa ta'a irratti maastar pilaanii guutumaan guutuutti dhaabuusaa beeksise. Ibsi dhaabbaticharraa kalee bahee wantoota 4 deebii akka kennetti dhiyaate. Pilaaniin qindoominaa bulchiinsa magaalaa Finfinneef godina addaa Oromiyaa gidduutti adeemsifamuuf ture guutumaan guutuutti akka dhaabbatu. Gaaffii faayidaa addaa naannoon Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Finfinneerraa argachuu qabdu laalchisees haaluma heera mootummaan akka raawwatamu keeyyata labsii magaalota Oromiyaa caffee raggaasee tokko irratti uummanni shakkii akka qabu waan jiruuf caffichi irra deebi'ee akka ilaaluu fi rakkoo bulchiinsa gaariif komeewwan uummata biraa dhiyaataniif murtiin akka kennamu kan irratti hubachiisu. Murtiin koree gidduu OPDO irraa ba'e kun garuu hawaasa biratti haala adda addaatiin hubatamaa jira. Gariin mootummaan wayyaanee waggaa 24f sobaa waan ture fudhataman qabu yoo jedhan gariin immoo ibsumti kuniyyuu mataa isaatiin kan ifaa ta'e miti jedhaniiru. Dhimma kanarratti kan dubbisne dura taa'an Koongireesii Federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddina akka jedhanitti ibsa OPDO'n baafte kun kan fudhataman qabne. Waan ta'aa jiruuf waan OPDO'n dubbachaa jiru warra fagoodhaa jechuudha. Akka Dr. Mararaan jedhanitti OPDO waggaa 24 guutuu sobaa waan tureef yeroo ammaa uummatti isaan dhaga'uu dhiiseera. Isaan dubbatanii kan isaanii dhaga'uu jechuudha. Amma har'a ammoo lola guddaatu jira. Awwaalchaan isaanii guddaatti lola guddaatu jira. Mootummaa fi saraawitiin galee sababii warreeraa jira. Kofalee arsii haruma jechuudha. Kofalee arsii rakkoo guddaa jira. Ibsi koree gidduu OPDO irraa maastar pilaanii ilaalchisee bahee maastar pilaanichi akka dhaabbatu malee akka haqamu kan agarsiisu miti jechuun ogeessi seeraa tokko nuu himan. Ogeessi seeraa obbo Laggasaa Girmuu raadiyoo sagalee Oromoo waliin gaaffiif deebii taasisaniin akka ibsanitti ibsi kun kan hubachiisu maastar pilaaniin sun dhaabbachuu malee haqamuu isaati miti. Murtiin isaa murteessan rakkina of keessaa qaba. Tokkoffaa akkuma isa hubannutti kan jedhu guutumaan guututti master planin suni guutumaan guututti dhaabbatee jira jedha malee guutumaan guututti haqamee jira yookiin immoo guutumaan guututti kanaan booddee itti hiyyaanu hojiirra oolchuudhaaf itti hiyyaanu yookiin immoo hojiirra hin oolu kan jedhu miti. Kana jechuun maal jechuudha? Guutumaan guututti dhaabbatee jira jechuun yeroodhaaf kan dhaabbate malee gara fuulduraatti akka itti socho'an yookiin akka itti hin deemne kan ibsu miti. Addi bilisummaa Oromoos ibsaa amajjii 13 bara 2016 baaseen maastar pilaaniin mootummaa wayyaanee fakkeessuudhaaf amma baase kun fudhatama akka hin qabne hubachiiseera. Ummati Oromoo amma gabrummaan irraa ka'utti qabsoo hin dhaabu kan jedhe addi bilisummaa Oromoo qabsoo isaatiin mirga abbaa biyyummaaf bilisummaa isaa argata malee OPDO kan bilisummaa hin qabne irraa waan eeggatu hin qabu jedhee jira. Ummati Oromoo biyya isaa deeffatee bilisummaadhaan jiraachuu barbaada kan jedhe addi bilisummaa Oromoo gabrummaa waggaa 140 oliif irra turetti xumura gochuudhaaf qabsoo isaa jabeessee akka itti fufu dhaamee jira. Diddaan barattoota Oromiyaa golee adda addaa keessatti ammas itti fufee jira. Guyyaa kaleessaa yuunivarsiitii Oromiyaa manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa naannoo sana jiran akkasumas yuunivarsiitii Jimmaa Shaashamannee Amboo keessatti fincilli kun itti fufee ooleera. Bakka fincilli kun gaggeeffamutti mootummaan humna guddaa kan bobbaase yoo ta'u kan Haromaayaa immoo adda ture. Qonnaan bultoonni barattoota irra goruudhaan waraana mootummaa wajjin haga wal lolutti ga'aniiru. Sababuma kanaan barattoota keessaas qonnaan bultoota keessaas namni wareegaman akka jiranii fi madoon illee akka turan beekameera.
gama kaanii yuunivarsiitii Jimmaa keessattis haaluma wal fakkaatuun fincilaaf diddaa ka'ee dhaamsuuf mootummichi akkuma amalasaa barattoota hedduu reebee akka gara dabarse beekameera. Barattoonni garuu gaaffii isaanii sirnaan dhiyeessuu isaanii oduun achirraan dhugee hubachiiseera. Guyyaa har'aa amajjii 13 bara 2015 Oromiyaa giddugala Oromiyaa kibba lixaa fi Oromiyaa bahaa keessatti fincilli kun itti fufee jira. Keessaayyuu guyyaa har'aa awwaalcha dargaggoo Oromoo kan mana hidhaa keessatti wareegame Abdataa Olaansaa magaalaa Amboo keessatti raawwatame kan wal qabate hiriirriif mormiin guddaa ka'ee jira. Humni agaazii naannoo sanatti argan immoo daa'imman ijoollee xixiqqoo toona fi rasaasaan aleelaa akka ture beekameera. Yuunivarsiitiin Amboo kan naannoo Awwaarotti argamu immoo akka barattoonni hin baane ittifamanii agabuu oolaniiru. Haaluma wal fakkaatuun barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Xuqurincinni har'a hiriira gaggeessuuf yaalii godhaniin humna waraanaa achi jiru wajjin walitti bu'aniiru. Barattoonni kun gaaffii mirgaa akka deebi'uuf mootummaan nama hidhu akka dhaabu waraanni akka ba'uuf gaaffii dhiyeessuuf qophiittotoo jiranii humni waraanaa guddaa waan itti dhufeef addaan bittimanii guyyaa biraatti beellama qabataniiru. Dhumarrattis mootummaa wayyaanee pirezidaantii mootummaa Gaambeellaa daangaa irratti qabee hidhuun beekameera. Pirezidaantichi yoom akka qabaman oduun kun hin addeessine. Haa ta'uutii otoo daangaa qaxxaamuranii gara Sudaan kibbaatti deemuuf jedhanii akka qabamanii fi yeroo sanarraa qabee iccitiin qabamuu isaatti himame. Pirezidaanti Gaaltoktuut kan sanyiin Nuweer kun mootummaa Tigree wajjin kan wal dhaban waa investimentii irratti akka ta'e beekameera. Pirezidaantichi guyyaa har'aa Gaambeellaarraa gara Finfinneetti xiyyaaraan akka geeffaman oduun achirraa nu ga'e addeesseera. Oduu isaati kanaaf qabnu kanumaa qophii keenyaa fi waliin nagaan nu tura. Qophii tibbanaa. Bara 1980 kaasee guyyaa waraana bilisummaa Oromoo gaafa amajjii tokko kabajamaa yoo naga'e. Baranas hanga xumura ji'a kanaatti biyya keessaa fi biyya ambaatti bakkoota Oromoon argaman hundatti kabajamaa jira. Qophii keenya har'aatiin kan irratti xiyyeeffannee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya yaadaan gara biyya Hoolaandii isin geessine gaafa amajjii 9 kabajamee isinii dhiyeessina. Ayyaanni sun kan inni kabajame bakka Oromoonni hedduun irratti argamanitti ture. Akkuma duudhaa Oromootti eebba kanaatiin eegale. Bariin nagaa, ardaan nagaa, reerii nagaa, dheedii nagaa, gadaan nagaa, gadaamojiin tarooba nagaa, ha finciliisaa bakkaan ni gala, ha duul mirgaan ni gala. Gadaan gada bilisummaati injifannoo uummata Oromoo galatooma. Yaa Waaqa waan nu kadhanne nu awwaal rakkoo biyya teenya irratti turte. Yaa Waaqa nurraa lafa kaayi. Dhiiga gootota teennaa yaa Rabbi nuu kafali. Yaa Rabbi nuu kafali. Oromiyaa yaa Rabbi nuu bilisoomsi. Yaa Rabbi nuu bilisoomsi. Yaada uummanni keenya waggaa dheeraa irratti qabsaa'aa jiru kana Rabbiin bakkaan nu haa gahu. Dhiiga Oromoo kan dhangala'aa jiru kana Rabbiin murtii isaa nu haa dabarsu. Galatooma. Baay'ee galatoomaa jennaa jaarsolii eebbaatiini. Guyyaan har'aa guyyaana waraana bilisummaa Oromooti. Hawwisoolee ni qabna ture. Hawwisoo sana kan affeeruu fi nuti keessi keenyi gaddarra waan jirruuf wallisuuf ittiin tolu maaliif garaan keenyi gaddaadha. Garuu walaloo ni qabnaa haala yeroo irratti keessumaallee ni qabnaa. Viidiyoon gooticha waraana bilisummaa Oromoolee ni qabna jechuudha. Kanaafi hordoftanii akkan wajjiniin taatanii ammas irra deebi'ee galatoomaa isiniin jecha amma kan itti fufuu. Alaabaa Oromoo ibsituu dukkanaa guyyaa si dhaabbannee gabrummaa raabanaa si dhaabbannee bulaa bultaan tokkootillee guyyaan sun hin dhufaa hangam yoo turellee. Alaabaa Oromoo ibsituu dukkanaa guyyaa si dhaabbannee gabrummaa raabanaa guyyaa si dhaabbannee gabrummaa raabanaa. Galatooma. Guyyaa woboo kana ilaalchisee haasaa gabaabaasaa dura taa'aan bilisummaa Oromoo Niizerlaandii obbo Guddataan guyyaa ayyaana har'aa kana ilaalchisanii haasaa nu taasisu gara isaaniittan sin dabarsa jechuudha. Galatooma. Guyyaa woboo har'a sababa guddaa ta'e kan walitti nu qabe kuni seenaasaa gaggabaabsee tokko barbaada. Bara 1978 yeroo waraanni Itoophiyaa ka sirna dargiin hoogganamuu fi mootummaa Ziyaad Barree Somaaliyaa gidduutti waraanni jabaan ture
walakkeessa 1978 haga 1979tti humna waraana Ziyaad Barree injifatee as deebi'e kana hunda waraana bilisummaa Oromootti bobbaasuudhaan sakatta'aa jabaa zooniilee waraanni bilisummaa Oromoo yeroo sana jiru bahaa kibba bahaa kallattii hundaan duula walirraa hin cinne waraana bilisummaa Oromoo irratti banamee jechuudha. Yaaddoo guddaa yeroo sana hoogganoota qabsoo dabalatee waraana bilisummaa Oromoo keessa ture qunnamtiin hundi adda citee waraanni kun sadarkaa faca'uurra gahaa sodaa jedhu ture. Garuu qabsoo hadhaa yeroo sana godhameen waraanni bilisummaa Oromoo sakattaa sana hundaarra injifannoon darbee bara 1980tti bakka tokko walitti dhufee injifannoo waliin ayyaaneffate jechuudha. Guyyaa sanarraa kaasee 1980 jechuudha. Guyyaan woboo bara baraan akka yaadatamu murtaa'ee jechuudha. Kanaafi guyyaan woboo tokko guyyaa injifannoo mallattoo injifannoo waraana bilisummaa Oromooti. Akkasuma immoo guyyaa kana kabajuun waraana bilisummaa Oromoof haamilee kennuudha. Hawaasni keenya bakka jiru biyya keessaa biyya alaa bakkuma jirutti yeroo guyyaa kana yaadatu waraanni bilisummaa Oromoof falmaaf dirree jiru haamilee isaa ijaaruudha jechuudha. Kan biraa guyyaa kana yeroo kabajnu miseensota waraana bilisummaa Oromoo warreen waraana kana gad dhaabanii qabee haga ammaatti qabsoorra yookaan falmaarra warra jiran itti yaadannu ta'a jechuudha. Jaadhelemoo qilxuuraa kaasee haga amma dirree jiran haga kana gidduutti gaafa woboon ijaarame haga ammaatti jiru guyyaa guyyaatti lubbuun itti wareegamaa lubbuun itti baafamaa waraanni bilisummaa Oromoo qabsootti ture. Isaan kana yaadachuudha jechuudha guyyaa kana yeroo yaadannu. Kan biraan guyyaa kana guyyaa itti waadaa keenya immoo woboo kana cimsuudhaaf haareeffannudha. Kaayyoon woboon falmaa guddaa irra tureef aasaa guddaatti kaffale har'allee deemsumatti waan jiruuf injifannoon yeroodhaa yerootti galmaaha silaa haga barbaadamu sana injifannoo dhumaarraa waan hin geenyeef woboo jabeessuudhaaf immoo guyyaa itti waadaa keenya haareeffannu jechuudha guyyaan kun. Laftillee yoo walaboome namnillee yoo bilisoome sammuun hin bilisoomne taanaan beekaa gabrummaadha. Addi bilisummaa Oromoo hojii guddaan hojjechaa ture ammallee hojii guddaan irratti hojjetameef itti milkaa'amaa jiru sammuu Oromoo bilisoomsuu dhaloonni dhufu biyya ofiisaa akka qabu biyya isaa immoo humnaan irraa fudhatamee akka jiru qabeenya qabu qabeenya isaatti ormi fayyadamaa akka jiru eenyummaa isaa humnaan sarbamee mataa isaa ol qabatee akka hin deemne eenyummaa isaatti akka qaanfatu akka godhame sana immoo qabsoon sanarra aanuuf sana cabsuudhaaf walirraatii hin cinne godhamaa akka ture ammallee godhamaa akka jiru dhaloota kana barsiisuun waan guddaa ture kanatti injifannoo guddaan argameera waanuma waliin argaa jirru waggaa yoo xiqqaate 5 asii kaasee haga umurii waggaa 70 haga 80 haga sadarkaa kana gidduutti Oromoon didee jira jechuudha. Dhaloonni kun akka finciluuf hojii salphaan turre waraanni bilisummaa Oromoo kanaan kan nu gahee ofii ifee unuun ifatti nu baasee jechuudha. Amma immoo dirree waraanaa keessa kan turan haala waraanaa kan beekan beelaanii arganii waan hunda kan argan kan keessatti hirmaachaa turanii jaalareerootti isinii kennaa. Guyyaan kun guyyaa kakkuuf wal yaadachiisuu kan keessatti hawwisoon ta'amlee nam kakaaf bifa kan cufaanii waliin dabarsanii guyyaa sun ammoo yoo walitti deebi'an waan qabanii badalla shuummu affeelatanii argannaan booshee marqatanii itti argannaan foon itti barbaadanni dhamnaan goggoddu soodda qabaatte dhibaattus bisaanumaan liqimsaa hidhannoo isiitiniif bareechifte waan qabdu waan uummatii isii biraan dhaabbatun hidhannoo isiitiin ifi babbareechifte bifsuniini dabarsitii jechuudha. Guyyaa kan walaaloo adda adda geeras waan na amlisiisa hunda cuuf wal qaruun akkana wal dabarsiti. Isaniitiin dheeressu qabsoon tunini qabsoo ta'ummaa Oromoo waraani bilisummaa Oromoo sun ilmaanuu saba kan keessa bahe sun malee wanni adda nami bifa adda kaleenji addunyaa kana irraa leenjifamee dhufeetiin jedhintu kan sabi fiitii fi murteessetiin an sabi kiyyaaf wareegam tolchedhee bahee jechuudha. Qabsoon ammoo qabsoo fi dirqannooti. Qabsoon fi turkammoo uummati fi kan bir dhaabbat feeti. Akka qurxummii bisaan keessaa baatu sun hin taane kan tolchisiisu uummatinni isaaf qabsaa jiranii sun. Kanaafuu kan kufee kuffisaa jira
ardi jaartiin ganni 80 fi daa'imni ganni 7 mirgi fi kafalmachaa jirsuun anilleen ammoo akka nam tokkoot akka ilmi Oromoo tokkoot maanti narra eegama namu yoo sila fi murteesse sun beeketiin jedhe guyyaa tokkootti diini sun ifirra kaasaa jechuudha. Sun ifirraa murteeffachuudha. Nami jabaateen jaalatan akatiin jabaatiin namis jaalatin jiru jechuudha. Amleen tokkummaan wal jajjabeessa akka barbaraan kanurraatti wal jijjiiraa turan dhibiin nutti hin dhumne ataanuti dangada bilisummaati galatooma horaa bula injifannoo uummata Oromoo. Kanatti aansee viidiyoo kan woboo amma gara sanatti sin dabarsaa. Uummata Oromoo biyyoota ambaa jiraniif garuu kan nuti himnu yala sagalee kan nuti itti muqamnu qabsoon oduudhaan hin dhufu. Qabsoon oduudhaan hin dhufu hojiidhaan dhufu. Hojjedhaatiin hojjechiisaa jennaan gabaaba. Hin hojjenna hojjedhaa. Hin hojjenna hojjedhaa. Kanarraan kanate uummanni Oromoo baay'een mana isaa taa'ee inni kan biyya ambaatti caa ijaarratee inni kan biyya ambaa keessatti mana ijaarratee mana isaa haadha manaa isa bira sochiisu bilisummaa Oromoo fedhuun hin danda'amtu. Bilisummaa hawwiidhaan dhuftu hin jirtu yoomillee gaafa kamillee hin dhufu. Akka nama tokkotti nuti illee warreen iddoo kana jiru osoo jireenya akka nama tokkotti jiraannee jireenya namni hin feene jiru. Osoo Oromiyaan akkasitti hin jirtu uummanni Oromoo akkasitti sabni Oromootu akkasitti hin jiru jireenyi dhuunfaa nuti jiraannu hin taatu. Jireenyi dhuunfaa nuti jiraannu sun hin barbaachiftu. Kanaaf rakkoo uummata keenya dhiba uummata keenya dura furree jireenya illee yoo taate isaan duuba jireenya jiraanna jennee qabsootti gadi baane. Kanaaf biyyoota ambaa ta'anii biyya alaa ta'anii bilisummaa hawwuun furmaata hin taatu kanneen bilisummaa hawwan cufti isaanii qabsoodhaan waan barbaadan gumaachuu. Gumaachuu gaafa jennu immoo masti dirqama namni kamiyyuu xiqqaa guddaan dhiira dhalaan jaarsa jaartiin dirreetti gadi baati kootatti qabee filadhan ufaana qabsoo gaggeessaa jechuu qallaan. Yoo xiqqaate kanneen biyya ambaa jiran waraana bilisummaa Oromoo iddoo kanatti walitti qabamee lolaaf of qopheessa. Rasaasa meeshaa bitanii ilaaloo nuti immoo sibira jirra jedhanii waraana kana gargaaru malan. Namni tokko yoo xiqqaate namni qawwee tokko bituu dadhabu hin jiru. Qawwee tokko bituu qabu jechaadha dirqama. Oromiyaa yoo bilisoomte dachee Oromiyaa yookaanis immoo dirree Oromiyaa gubbaa waraanni bilisummaa Oromoo diriirfatee erbee hafatee rafa jechuu miti. Yoo Oromiyaan bilisoomte uummanni hundi yoo Oromiyaan bilisoomte waraanni bilisummaa Oromoo har'a dirree qabsoo taa'ee rooba keessa taa'ee dhoqqee keessa taa'ee gaara kana bu'aa bahee jiru meeshaa yookaanis immoo waan qophii har'a baasu kana baatee dafqa jireenya namni jiraatu otoo ta'in jireenya bineensi jiraatu jireenya akkasii jiraachaa jiru Oromiyaa yoo bilisoomte dirree Oromiyaa kana walitti qabee keessa itillee afatee yookaanis immoo keessa erbee buufatee ofuma isaatii callaa keessa kan dalalee buula jechuun miti uummanni Oromoo qixuma itti fayyadama. Kanaaf uummanni Oromoo Oromiyaa keessa jiraachuuf hawwii callaa osoo ta'in akkuma waraana bilisummaa Oromoo wareegama kaffaluu qaban. Wareegama humna kaffaluu dadhaba maallaqa isaanii gadi baasanii waraana bilisummaa Oromoo qawwee hidhachiisuu malan. Hidhachiisuu qabu dirqama jenna waan jennu kan makke. Yoo dhagaan yoo gurra qabaatan nama cufaan hin jennu silaafuu abbaa gurra qabutti himna. Namni gurra qabu kan ilaaluu danda'u namni ergaa kana dhagahuu danda'u yoo jiraate namni kam tokkoon tokkoosaa qawwee meeshaa yoo xiqqaate kilaashiin dadhabu eenyullee bireena dadhabu. Bireena kilaashiin hiikna. Kanaaf kilaashii tokko tokko waraana bilisummaa Oromoo hidhachiisuu qabu jenna. Namoota biyyoota ambaa jiran warra gurra qaban kanatti nu dabarsa. Shamarran immoo dirree qabsootti dhufuu qabu. Baay'inni dhiiraa fi shamarranii dirree qabsootti irra wal beekuu miti walitti dhiyaatu. Ani haganuma shamarrani Oromummaaf quuqamuu adda maal fi dubartooti saba isaaniitiif quuqaman. Oromoo silaa dhiiga walitti qabna dhiiga Oromummaa. Oromiyaan illee takkittuma walitti qabna dhiiran. Gararra yaanu qabnu boru. Dhiirri callaan Oromiyaa bilisoomsee nu boru. Oromiyaa irra hin teenye immoo ni deemu. Gaaffii nuti ta'uu qaba kun yeroo kamiyyuu keessatti. Dirree qabsootti koottaan jedhaan ni lollaati. Oromiyaa yaa bilisoomtu. Oromoon bilisa kaba'uuti. Nutis dhiiga keenya, lafee teenya, boru dhalootaaf waan haaraa dabarsinu. Dubartooti akkuma goota dhalanii dirree qabsootitti ergan ofiifis goota ta'anii dirree qabsootti dhufanii. Dhalanii dirree qabsootti erguu galata qaban. Dirree qabsoottis dhufanii qabsootti neensuufis abdii qabaachuu qabu. Kanaaf meeggara cufaanii dubartooti Oromoo kanneen caaya garaagaraatis ijaaramtanii qabsoo bilisummaa Oromoo bira dhaabbatanii kanneen hin ijaaraminis ka Oromummaa keessan beektan kanneen immoo Oromummaa ofiillee namanis hiikamtanii boruuf mana tokko ijaaruuf deemnu kan wal bira dhaabbanii hirkoo walii ta'anii
saba keenya kan garbisummaa taasisuu ba'aa guddaan gabrummaa kun nurratti haa dhumu dhala keenya hin darbinii. Dhaggeeffattoota keenya kutaa tokkoffaasaa kanumaan xumurreerra. Keessummaa kabajaa akka turan barreessaan adda bilisummaa Oromoo kutaa giddu gala Awurooppaa obbo Gammadaa Baroodaa haasaa isaan haala yeroo irratti kennan immoo torbee dhufuu qabannee deebina. Har'a waan nu caqastaniif horaa bulaa an Dasoo Duulaati. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kun sagantaa mala jireenyaati. Ani qopheessaan keessan Aliyyi Galatooti itti dhiyaadha. Uummanni Oromoo yeroo garboomerra fincilas qabsos diddas godhaatu marmaan bahe. Yeroo adda addaatitti fincillinniif qabsooniif diddaan inni godhu hiree adda addaa in uumeef. Bara 1974 akkasuma bara 1991 ammallee deebi'ee yeroon sun waan dhufaaru fakkaata. Waan finciluuf qabsoo godhuuf waan diddu kanarraa yeroo adda addaatitti Oromoon waan adda addaa buufataat siqaa wayyaayaa armaanaa ba'u diinni ammoo adadumanni wayyaa'uun diinni hedduu itti jabaataat hedduu miidhaa adda addaa irra godhaat mala adda addaa jijjiiraat ummata kana yeroo adda addaatitti tarkaaffii adda addaa hama garaa laafinna takka malee irra fudhataa ture. Harma mulaa farka mulaa calii calanqoorraa akkasuma yeroo adda addaatitti namni quba qabaatee gabaasuu haa dhabu malee miidhaan ummata keenyarra ga'u baay'ee guddaa. Ajjeechaa ka hidhaa ka hiyyoomsuu ka aadaa isaa qaqqabuu namummaa isaa qaqqabuu baay'ee nagaan akka hin galle godhuu kunniin mootummaan garboonfataa hennaa maraa ummata isa jala jiru kana humna isaa mala adda addaa godhee dadhabsiisee jalatti bulchee yeroo dheeraa qabeenyaa fi waraanaa fi odeeffannoon ummata kanaa ol ta'eet yeroo dheeraaf jiraachuu barbaada. Ummanni Oromoo ammoo yeroo adda addaatitti diddaa kana ittuma fufeeti jira jechuudha. Diduun finciluun qabsaa'uun gaarii duu ta'u waan kana dhuma yoo ka ittiin goone taate yeroo adda addaatitti wanti kun ittuma deddeebaatuma dhumaatiin ajjeechaan hidhaan beela'uun dhibeen wanti adda addaa ittuma deddeebaatuma dhufaa jechuudha. Yeroo tokkoonillee dhuma itti godhu yoo kan danda'amne taate isteeppii adda addaa fudhatameeti akkaataa wanti kun dhumeeti ummanni Oromoo biyya ofii deeffateeti biyya ofii irratti abbaa ta'eeti kabaja'aan ummata ofii akka guddisuu danda'u. Adaduma yeroon deemuun hiree ati aadaa kan kee guddifattu qabeenya kan kee dureessatti taatu beekumsaan teknoolojii itti guddattu yeroon kunniin martuu deemaa jira. Garbummaa jala taa'uu callaatu hin taane yeroon illee namarraa deemara jechuudha. Kanaaf namni Oromoo martuu waan kanarra investii godheeti xumura akka argachuu danda'u irra hojjechuu qaba. Gargaara lakkifee gargaara barataan beelee bosonaa ciisaa jira. Wal gargaara lakkifee wal gargaara barataan beelee bosonaa ciisaa jira. Wal gargaara lakkifee wal gargaara barataan ari'amee bosonaa ciisaa jira. Wal gargaara lakkifee wal gargaara barataan beelee bosonaa. Mirga keetii falmee barumsa raariyame maleessa balbalatti cufiin irraa banii malee dhiiga keetii barii ati nallee malee balbalatti cufiin irraa banii malee dhiiga keetii barii nalchineef malee neenaan si gaafataa yoo du'e akka malee. Waggaa 24 dura Jaalladhii Gammadaa Aanoletti akkana jedhan. Guyyaa har'aa
kan bara 1606 dagatamee ture kana yaadachuudhaaf walitti dhufuu keenyaan gammachuun natti dhaga'ame maqaa adda bilisummaa Oromootii fi maqaa kiyyaanis ibsuu barbaada jechuudha. Uummanni tokko wanneen inni beekamuun keessaa guddaan taarika yookaan seenaa isaati. Seenaa uummanni keenya yeroo dheeraaf dabarsaa ture keessaa inni guddaan tokko bilisummaadhaan waqtii inni jiraachaa ture sirna caffee, sirna gadaa, kan sirna dagaaginaa, kan sirna walqixxummaa tureen kan inni itti bulaa ture jechuudha. Sirna kana biree as dabree wanti inni qunname hammeenya, saamamiinsa, gubatiinsa, gaqqabama, cunqurfamuu, tuffatamuu ture jechuudha. Kanarra immoo kan ga'e tole jedhee olaantummaa alagaadhaa kan diinaa ofirratti fudhachuudhaan osoo hin ta'in osoo lolatuu osoo falmatuu ture. Falmaa fi lolli inni godhe kun immoo diikaraa akkasumas bakkootiin biraa kan akka isaa wanni yaadatamaniin mo'amiinsa jiraa awwaaluun aadaa diina akka ummata Oromoo gabroonfatee malee kan bakka biraatti yeroo hedduu mul'atee miti. Irraa harka muree fi harma muree jidduu jiru kan agarsiisu jechuudha. Garaagarummaan guddaan inni jidduu jiraachuu kan agarsiisu. Diinummaan hamtuun inni jidduu jiraachuu kan agarsiisu. Ergas irraa kaasees karaa diinaatiin haala tolfatee biyya jiituu biyya gabbattuu duraanuu hammeenya akkasii dalageef teenya erga qabate booda uummanni keenya biyya isaa keessatti tuffatamee namaa gaditti ilaalamee waa hunda qabeenyaa ta'uu dadhabee abbaa biyyaa ta'u lafa dhabee osoo beekumsa qabu beekan isaa wallaalaa alagaa hanqatee seenaan isaa bareedan seenaa fokkataa warra wal cunqursuuf wal saamuu beekuullee hanqatee fi awwaalamee aadaan isaa bareedduun aadaan isaa toltuun bakka dhabdee haala hammeenyaatiin wajjin jiraanni as geenye. Hanga geessanii bakka gammanneen jedha. Haa ta'u sirni cunqursaa sirni Oromoon jalatti gadi qabamu kan Oromoon biyya ofii irratti murteessaa ta'uun dhoowwamee abbaan biraa waan barbaade itti labsu itti murteessu ammallee dhibbaa dhibbatti dabree qulqullaa'e jechuu miti jechuudha. Isa kana karaa keenyan hiree ofii murteeffachuu jecha jedhuun gabaabsinee kan keenyu uummanni keenya yoo karaa nagayaatiin biyya isaa irratti abbaa biyyaa ta'ee hiree isaa murteeffachuu kan mirga argatu ta'e waliin tarkaanfachuudhaaf haala poolitikaa haaraa uumamee waliin yeroo ammaa tarkaanfataa jira. Itti fufnee waliin deemus qophiidha jechuudha. Kana jechuun garuu yoomillee kan eenyunuu dagatamuu hin qabne mirga ifii kan kabajsiifatu abbaa qofa ta'uu isaati. Alagaan nangamuu namaa mormu ifii bu'aa keessaa qabaatu malee akka hin ta'in quba qabaannu. Kanaaf nuti gara keenyan addi bilisummaa Oromoo dhaamsi gabaabaan deddeebifne amma ummata keenya guyyaa akka har'aa dabarsuufi barbaannu Oromoon gaafa ijaaramee humna tokko ta'ee duulaa tureefi ifirraa diina ittisaa turetti namni isa danda'u akka hin turin nuun jiruu ni yaadannaa jechuudha. Oromoon arsii mootummaa Amaaraa kan humna hidhannoo Awurooppaatiin hidhate kan madaafa hidhate bara 5 guutuu cabsee kan ofirraa deebisuu danda'e meeshaa akkasii jechuun osoo hin ta'in tokkummaa qabaachuudhaan ijaarmee qabaachuudhaan wal dhaga'uudhaan wal jala deemuudhaan mirga fi
inni qofaan akka kabajsiifatutti amaleetiin dur dhaabbachuun akka ture gaa yaadachuu qabdanii jechuudha. Baasu kan naatonu kana jedhee ofii lafa kaayyatee deemuu baate kan ormi qajeelchee irra kaayu akka isaan taane beekuu qaba jechuudha. Ammas nuti tolfamaa tattaafatamaa jira. Kan ammoo didduudhaaf karaa uummata keenyaatiin if qopheessuun akka jiraatu deddeebifnee yaamicha isinii goona. Jabaadhaa jenna. Osoo wal'aansoon goone, osoo ittiin rakkanne, osoo ittiin miidhamne, salphina keessaa, tuffatama keessaa, mirga fi dhabuu keessaa bahuun akka hin danda'amnes beekuu qabnaa jechuudha. Mirgi keenya kan nu harkatti deebi'uu danda'u wal'aansoo keenya qofaan. Mirgi keenya kan nu harkatti deebi'uu danda'u ilmaan ormaa ilmaan Oromoo kan uummata kanaaf dhaabbatan kan akka ofiitiif dhugumaan dhaabbatan qofaan yoo ijaaramanii qabsoo godhan ta'uu isaa uummanni keenya bal'aan akka beeku deddeebinees yaadacheef.